ይሄንን ምርጫሽ እንዴት ታረግ ይቻልሽ? ካንቺ ነው ሩታ። በዚህ ልክ እንዴት ልጨክኝ ይቻልሽ? እኔ ላይ ፈልጊው አይደለም እና ታዲያ ፈልገሽው ካልሆነ ለምን ፈልጊው አይደለም ማድረገው፣ ግን በቃ መሆን አለበት። ያው ሁሉ የገባሽልኝ ቃልስ አንለያይም አብረን ነን። Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdu kabajamtootaa fi hordoftoota koo ani nagaan qaba galata rabbii. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo ijoollee kana namoonni baay'een ni jaallatanii, namoonni baay'een fakkeenya godhatanii, namoonni baay'een jaalala baay'ee isaaniif qaban jechuudha. Osoo qoonqadhaan gosaan maalumaanuu walii hin qoodin ijoollee kana namoonni baay'een ni jaallatanii. Haa ta'u malee mooyyuu amma jidduu isaaniitti maaltu uumame? Yeroo hundumaayyuu gara maatii isaaniitirraanis haa ta'u gara garaatiin gara firoota isaaniitirraanis haa ta'u gara garaatiin ijoollee kana wantoonni baay'een isaan mudataa ture. Waan isaan mudataa ture hunda isaayyuu immoo ijoolleen kuni nuti jaalala keenyatu caala waan ta'eefi kan namni jedhu hin dhaggeeffannu jedhanii raawwatanii waa hundumaa waa baay'ee hinjifatanii darbaatii turanii. Egaa akkuma yeroo baay'ee ilaalaa turretti egaa jaalalli ijoollee kana namoota baay'ee biratti bifa qabaa hin mul'ata jechuudha. Urfarratti ba'ee mul'ataatii jira. So namoonni baay'een akka fakkeenya isaanii osoo taane even gar miidiyaatirratti akkasitti miidiyaa fayyadama miidiyaatiinuyyuu namoota baay'eedhaan fakkeenya ijoollee kanaa fakkeenya ijoollee tanaa ta'aa jedhanii raawwatanii namoota baay'eedhaaf gorsa kan kennan nama baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen kun afaan Amaariffaatiin kan isaan hojjetan yoo ta'u, afaan Oromootiin fakkeenya ijoollee kanaatiin osoo hojjetame, fakkeenya ijoollee kanaa osoo taatanii jedhanii raawwatanii namoonni baay'een fakkeenya isaanii kan fudhatan jechuudha. Hedduutu jira. Haa ta'u malee egaa ijoolleen kun dhugaadhumaan dhugaatti amma isuma dhugaa waliin haasa'aa jiru immoo akkuma innaa kaanii diraamaa yookiin immoo tapha namoota bashannansiisuudhaaf yookiin immoo hojii isaaniitiif jedhanii raawwatanii waan kana gochaa jiru immoo isuma dhugaatti rakkinni jidduu isaaniitti uumame. Waan kana gochaa jiru kan jedhu namoota baay'eedhaaf gaafii ta'eetii jira jechuudha. Maaliif wanti kun xiqqoo bubbuleetii jira erga waan walitti dhabiinsa isaanii fide. Egaa walitti dhabiinsa isaanii kan fides kanaan dura argineetii turre viidiyoota garaagaraa wanta jedhamu jechuudha. Waan kanaan dura caalatti jedhamee too darbee hin caalu natti fakkaata gaafa ni ilaalu akka kan kootitti. Garuu immoo ruuttaadhaaf wanti kun waan guddaa ta'ee waan cimaa ta'ee ishee biratti muraasni isaa gara kanatti ba'ee mul'ate. Ishee biratti immoo wanti rakkina ta'ee ishee egaa waan kanatti dirqamsiise wayii jiraachuu danda'a moo wanti kun piraankiidhuma jedhana sana yookiin immoo namoota bashannansiisuudhaaf waan kana gochaa jiru kan jedhus namoota baay'eedhaaf gaafii ta'a jedhee anaaf gaafii naa ta'eetii jira jechuudha. Jaalala ijoollee kana baay'een fakkeenya godhataa ture, baay'een jaallataa fi ture. Ofii kooti firree hoom viidiyoo irraa hojjechuu baadhee nan hordofa chaanaalii isaanii jechuudha. Jalqabarraa kaasee ni hordofani chaanaala isaanii. Garuu immoo egaa viidiyoon samuuna kanaa guyyaa kaleessarraa dheengaddarraa kaleessarraa natti fakkaata viidiyoon kun kan deemaa jiru. Egaa Ruuttan waan egaa wanta deebii isa dhumaa tokko Abrishiin akka dhiyeessiteef yookiin immoo akka himteefidha jechuudha kan viidiyoon lakkifamee jiru. Akkasuma immoo warreen jaalatamtoonni isaaniitii fi warreen isaaniin deeggaran egaa wantoota baay'ee dubbataa akka jiranii miirri gaddaa akka isaaniitti dhaga'ameetii jiru. Egaa isaanis akkas dubbataati jiru. Akkasuma muraasa isaaniirraa immoo gaafa dhageenyu lakkii piraankiidha wanni kun piraankiin gochaa jiranii piraankiin irratti hojjetaa jiranii malee dubbiin kun dhugaa miti. Ruuttaa fi Abrishiin macheem addaan hin ba'anii jedhanii raawwatanii kan dubbatanis hedduu isaanii hin jiru. Egaa wanti kun piraankiidha moo dhugaadha moo kan jedhu namoota baay'eedhaaf gaafii ta'ee jira. Anaaf illee gaafii guddaa naa ta'ee jira. Akkam viidiyoo kana hojjedhullee kan na dirqamsiisee gaafiidhuma kan natti ta'ee jiru kana jechuudha. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf lammiin ijoollee kanaan viidiyoo isaanii irraan waraabeen hojjedhu viidiyoo isaanii irraan hojjedhu garuu nin jaalladhaan chaanaala isaanii ni hordofan jechuudha. Kan lachuu isaanii isaanirra darbee kan hiriyoota isaanii ni hordofan. So
amma dhugaadhumaan dhugaatti wanni kun mudannoon kun isaan mudatee dhugumaan dhugaatti Ruuttan gaafin isheen yookiin immoo deebiin isheen dhiyeessiteef kuni deebidhuma dhugaatii kan jedhu namoota baay'eedhaaf gaafidha. Yoo ta'es immoo har'a gaafa wanti hundi uumamee silaa jireenya bareeddutti deemanii ilmoo godhatanii ilmoo isaanii waliin hammatanii dhungatanii garaa bareeddutti deemaa innaa jiran kana wanti kun uumamuu qaba moo kaleessa dheengadda gaafa leexoo jiran osoo ilmoon isaan jidduutti wanti isaan daangessu tokko jidduu isaanitti hin argamin namoota hunda injifatanii raawwatanii kan keenya nutu beeka namni nuuf hin beeku ofiif jiraannaa namaaf jennee hin jiraannu jedhanii raawwatanii kanaan dura waan hundumaayyuu waan daangaa ta'ee isaanitti dhufe tokko ofirraa deebisaa turanii jechuudha. So har'ammoo daraniyyuu jechuudha daraniyyuu waan daangaa ta'ee isaanitti dhufaa jiru kana waan jidduu isaanitti uumameetii jiru kanaaf jedhanii raawwatanii haamilee waan kanaatiifis jedhanii raawwatanii bakka kennuu hin qabanii ture. Linjaa Ruuttaa ምን እንደሆነች እንደውም አልገባኝም የሆነ በቃ wanti guddaan tokkos ishii qabachuu danda'a. Malee yeroo kanarratti kaleessa dheengaddayyuu gaafa leexoo ishee jirtu gaafa jidduu isaanitti uumame hin jiraatini nuti waliif nuti kafana waan taaneef nuti kan waliiti waan taaneef jidduu keenya umtuu galuu hin danda'u jidduu keenya keessa umtuu seenuu hin danda'u umtuu gargar nu baasuu hin danda'u jedhanii raawwatanii lamaan isaaniiyyuu waliin dhaabatanii yommuu itti waliif falman yommuu ittiin diina ofirraa deebisanitti turani. So har'ammoo maaltu jidduu isaanii dhufee raawwatee waan kana akkanatti Ruuttan dubbii kana murteessitee murtee kana kaawwatte gaafii guddaa namatti ta'a. Kanaafiyyuu jechuudha namoota baay'eedhaaf gaafidha. Namoota baay'eedhaafis immoo wanti kuni prankiidha kan jedhanis inuma yaadu wanti kun dhugaadhaas kan jedhanis immoo kan inuma jiru. So wanni kun dhugaa hin ta'ini prankii haa ta'u maleedha. Maaliifin yeroo kanarratti yeroo isaan ilmoo waliin godhatanii ilmoo isaanii kana haala gammachuudhaan kan kaleessa dheengaddaatira jaalala isaanii kaleessa dheengaddaatirraan daran akka isaan jaalala isaanii calaqqisiisanii raawwatanii ilmoo isaanii kana waliin guddifatan akkasuma jireenya karaa fuulduraa jireenya dheeraa jireenya biyya lafaa kanarraa hanga jiranitti jireenya bareedduu akka isaan waliin jiraatan namoonni baay'een hawwa malee akka isaan gargar bahanii ilmootanallee intini jedhan yookiin haamilee ilmootanaatiif illee kan dhufaa jirtu kanaaf eegumsa gochuu qabu. Akkasuma immoo Abrish balleessa qaba yoo ta'e dhugumaan dhugaatti waan kana keessa jira yoo ta'e waan kanarraa of deebisuudhaaf yaalii gochuu qaba yookiin immoo waan kanarraa dirqamee deebi'uu qaba jechuudha. Immoo namni walitti isaan naquudhaaf jidduu kana keessatti wanta kana hojjetan yoo ta'e waan kanarraa namni sun dhaabachuu qaba jechuudha.